Harka fuunee ijoollee Oromoo jirra jirtu nagaa waaqee bakkuma jirtanti isiniif haa baay'atu hordoftoota Caaluu Firii hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii anjira galanni waaqee dhafaa ta'u fayyaa kooti isinillee akka nagaa naaf taatan hundumti keessanuu waaqee biraa abdiin qaba anjira galanni waaqee dhafaa ta'u arrammoo baadiyyaa namni daawwachuu barbaadanii kunoo na bira kottaa daawwadhaan isiniin jira kana fakkaata kunoo. Gibbii keenya keessa wanti dhabame hin jiru baarzaafillee qabna handaaqqollee qabna kunoo handaaqqoon immoo birrii meeqayyuu birrii meeqa ishiin kun birrii 500 rakasa waan ta'eef fidhii miti birrii 500 na bira argachuu dandeessu bilbila gosoonni kan maxxansaa halluu jechuu dandeessu nuti keessanii dhageessaniirtu. Siyaadee rammoo siyaadee sinna yaaddanii keessan hin beeku malee an baay'eetti siyaadeen jira. Hundumti keessanuu daawwadhaa baadiyyaan kun baay'ee bareeddi baadiyyaa baay'een jaalladhaani ijoollee baadiyyaati baadiyyaatti dhaladhe guddadhe kanaaf baadiyyaa baay'een jaalladha baay'ee natti tolti qilleensi isaas baay'ee tokko das nama jedha iddoon an jirullee baadiyyaadha baay'ee bareeda baay'ee tokko das nama jedha namatti tolan jedha dinnicha faallee qabna oddoo keessaa isinittan argisiisa.